Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama akkam jirtan kabajamtootaa fi jaallatamtoota kiyya qaqqaalii guutuu addunyaa keessatti argamtan marti keessanuu warri irra deebiidhaan gara YouTube chaanala keenyaa dhuftan galatoomaa isiniin jenna akkasuma warri arraan tana jalqabaaf dhuftan ani Sabahaddiin Oromaanii akkasuma like share subscribe godhuudhaan maatii keenyatti dabalamuu hin dagatinaa isiniin jennaa arrammoo waa'ee akkaawuntii TikTok wajjin wal qabatee waan TikTok irraa namni hundinuu beekuu qabu beekuun dirqama ta'e tokko isin barsiisuudhaaf dhufeetiin jira akkasumas gaggabaabsee isin agarsiisaa TikTok keessanirra galuu qabdani yoo akkanatti TikTok keessanirra galtanii mallattoo profaayilaa kanarra eegatu hidhanii akkanatti haala kanaan bifa kana qabatee hoggaa inni kanatti isiniif dhufe sarara sadan mataa gubbaa jiru kanarra tuquu qabdanii eega sarara mataa gubbaa jiru kanarra gattuqxanii booda haala kanaan akkanatti isiniif dhufa seetin ganda biraayiveezii kan jedhu kanarra cuqaasuu qabdanii jechuudha obboleeyyan kiyyaa eega akkanatti asirra cuqaastanii biraayiveezii kan jedhu kanarra tuquu qabdanii. Akkasuma amma immoo private account kan jedhu kun yoo banaa jiraate akka isa kanaatitti yoo onii irra jiraate TikTok keessan nama bira gahaan jiru ifumaaf laalaa jirtan waan ta'eef inni kun akka kanaatitti cufaa ta'uu qaba isiniin jaa amma immootu isa kanarra tuqee isin haa agarsiisu Facebook friendly contacts kanarra contactii kanarraas ammoo inni sadan as jiru kun akkuma harkaa jirtan kana banaa ta'uu qaba jechuudha obboleeyyan kiyya amma immoo if duuba deebinee maal isin agarsiisa namoota tokko TikTok ya komantiitu irraa cufame komantii namni naa kennuu hin danda'u favorite tuquu hin danda'u like illee hin qabu waan jedhamuutu jira waan ta'eef namoonni TikTok irratti namoonni baay'een komantii fi favorite like dha kadhataa jira waan ta'eef inni kun yoo isin irraa cufaate immoo rakkoo keessa jirta waan ta'eef akkasitti isa kanaa komentii fi favorite fi like banachuu qabdan amma immoo kan dura jalqaba isin agarsiisu komentiin kun maalirra akka jiraachuu qabu isin agarsiisa inni hundinuu amma immoo everyone kan jedhu kanarra hin jiru ta'a jechuudha yoo namni komentii siif kennuu hin dandeenye no kan jedhu kanarra yoo jiraate namni siif kennuu hin danda'u amma immoo virendis kan jedhu kana virendii yoo jiraate virendii namaa taate adii walitti qabduun qoftiitu siif kennuu danda'a jechuudha. Obboleeyyan kiyya amma immoo kan komentiidha asumaan keessaa haa baanuu kan laa'ikiidha laa'ikii fi feeviraayitiin ammoo isii kanaa inni kun ammoo onii irra ta'uu qabaa jechuudha haala kanaan on ta'ee jiraachuu qabaa jechuudha. Amma immoo laa'ikii kan laa'ikiidha irra tuqeessin haa agarsiisu laa'ikii irra hoggaanifitu inni kan jalaa kanarra yoo jiraate namni tokkollee laa'ikii siif godhuu hin danda'u everyone kan jedhu kanarra yoo jiraate namoonni hundinuu laa'ikii siif tuquu danda'a jechuudha obboleeyyan kiyya. Kanaaf barnoonni isiniif qabannee dhufne kan kana fakkaatu ta'a diteelii isaa irra deebinee gara boodaatti isin barsiifnu ta'a amma immoo waan dhaggeeffattaniif turtii gaarii